asittafe kan kaartaa pilaanii qabu jechuudha. Amma immoo hin ta'u ofiin goona bayyoo feetadanii yoo barbaadde lafaan qawweenan suuqan ماني المانا باقياتي واندساني ربي أجل جهادا وإيماني in beytan jedhe yaada kushiina arabaa keessatti rakkataa oolanii rakkataa cinqamaa tuffatamaa manniin babbareedaa kana agartanii jaaratanii haalli jireenyaa gara gaggalaadha manni jalaa diigamnaan agartaniitiin garri goran takka maatiin agartanii itti galuuf akkamitti itti galan mee akkamu akki isaan dhibee wallahi erga baatii meeqati kun kada dhabbii qabu har'a moo boru deettii jedhan obboleettiin teenya tanatti aantutun isin tunillee agartanii ilmaa wajjin akkatti rakkataa jiranii mee maal naan jettanii takkaa waan isin gaafatanii jara kana alaanaa kaasaa jechuu barbaade manni isaan keessa jiraatan goojjoo achi qabila karas manatti san ilaal mana amma keessa baansan kun mana tana keessa jiraatanii namoonni namatti dhagahama xiqqoo yoo namoonni wayii namatti dhagahame ijoollee kana alaanuu kaasaa yoo bineensa sitti nyaate michiyyoo arabaa takka michiyyoo oromoo takka jedhan michiyyoo islaamaa takka jedhan haadha islaamati haadha teenya haadha agartaniitiin namaati yoo xiqqaate namni yoo agartaniitiin dagatamillee isaan biyya bareedduu san keessaa cinqamaa oolaniitiin jireenyi nurraa jijjiirame jedhanii amma immoo bakkitti aanan dhabuun ijoolleen tun ijoollee masjida achi as nu ijaarte ijoollee agartaniitiin yatiima rakkataa gargaare jarri kuni mee rabbii keessan jedhaati yeroo dhihootti jara kana rooba keessaa naa kaasa. Jara kana rooba keessaa naa kaasa isiniin jedha obboleeyyan kiyya akka obboleessa keessanitti mee obboleettii teessan tanarraa waan irra gahee fi hanga yoomii as turtanii kanarraa diigame ji'a lama hanga ji'a lamaa kun manuma isin argitan kana keessa jiraataa jirra kun ka bakka galu qabu galee immoo bakka galu hin qabnu ani amma fakkeenya maatii 5 qabaa isiin maatii 6 qabdi kun amma guyyaa keessa jirti da'uudha hin galu jetteetiniin bakka galu dhabne anillee isii wajjin cinqamee bakka galu hin qabnu maatii keenya wajjin as oolla kun har'a hifanneetiin hin dadhabne kar harkisnu wallaallee ganneetiin biraa dhufne ollumatti dhiifanne mana kiraa yoo gaafatuuf deemnu mana kiraa maatii kana wajjin isinirraan fudhannu nuun jedhanii isin fudhannu nuun jedhanii waan taanu wallaallee kun shara waxxaranne kun mana isin argitan kana keessa jiraataa jirra waggaa 9 guutuu biyyaan baasitti isin hundinuun beeytanii gubanne achi keessa teenneetiin gubanne kushiinaa arabaa dhiine osoo kaartaa pilaana ka dandeenne bitannu taate nu hin geettu humni keenya nu hin geettu caarakaa tanarraa isuma kaartaa pilaana nu ta'a jenneetiin isii eeggataa turre sanillee nu hin taane alhamdulillah waan rabbiin nu godhu isumarra kaanne ka galee nummoo rabbuma keenya waan inni nu godhu hin beeynu jenneetumaan teenna rabbiin immoo har'a obboleessa keenya ka musliimaa tokko nutti fide osuma nu teenne bu'aa jirru rabbiin nutti fide alhamdulillah waan nu godhu isatu beeka ammallee mooyyuu rabbuma eegganne jenneetiin ta'aa jirra waan nu godhu isuma eegganna ammallee isinuma ummata islaamatiin maal jettaa alaanu kaasaa rooba keessaa nu kaasaa obaas deemaa jira qorrillee nu fixee roobnillee nu fixee maatiin keenya kun asirratti miidhame beelaa deebuun nu miite mee ummanni islaama bakka jirtanitti argitan ka waan nu irra jirullee alaanu kaasuu hin dandeettan ka rabbi wajji yoo rabbiin isinitti dhiisise baada rabbiitti inshallah jazakumullahu khairan obboleeyyan kiyya isinitti hin dheeressinu asiisi obboleettii teenya kanallee agartaniitiin hin dubbisaati wanni isinirraa barbaannu yoo jiraate
Faallaawwan kanallee beeku namoomatu nama butaa dhiigan nama butaa obboleettii teessan akkanatti teettu haadha teessan gama tokkoon akkanatti teettu yoo agartan isinillee isinumatti dhagahama. Jazakumullahu khairan isintu nagartaniitiin nama garaa waa qabu yoo xiqqaate baatii 9 yookiin gara 8 ta'uun oolu jedhee waa yaadu mee isinillee naa dubbattu. Wanni silaa qabna sirra dhumate waan ta'eef sanillee kafalannee galuuf bakka galuu waan hin qabneef asumateen rabbii gaditti kawaan silaa qarqaarsa waan dandeessanii akka nuccinaa dhaabbattanii jedhamata musliima hundaa. Wallahi jazakumullahu khairan inshaallah akka yara kana alaakaastaniillee abdii guutuu qabaa izni rabbiitiin inshaallah yeroo dhihootti odoo isiin ala kanatti hin deemne salphina bineensi asitti yoo itti bahe salphina wal to'achuun irra haa jiraatu jara kana izni rabbiitiin yeroo dhihootti akka alaanaa kaaftan kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha. Viidiyoo kana yoo isin bira gahe waan biraa takkan godhinaati sheerii qofa kooment illee miti sheerii qofaan nu gargaara. Jazakumullahu khairan akkan isinin jenna obboleeyyan keenan abshiruu rakkoon akkanaa ni mudata birallee ni darbama itti yaaddayna hin dhiphatina. Lammaffaa immoo jidduu tanaan bahanaan jira. Sadaffaa dhufanii manuma guutuu kilaasii 5 guutuun irraa kaasaniin yeroo kana kaasaniin yaaboo ni kadhadheen fiigeetii waajjira bulchiinsaa guddinaa dhagee waajjira dhaabaa guddinaatiin dhagee yeroo nachi dhaqu maaliif dhayitaa jahiin na tumanii as dhufee jiraachuullee komadheellee deebi'ee jiraachuu hin dandeenyeen jechuudha. Kantiibaa ilaan bakki inni jiru deemeetiin kadhadheen yaaboo naadhiisaa kilaasuma takka waaniin kilaasii takka waaniin ilmaan itti jiraachi badu naadhiisaa daanjiyeen homaa godhuu hin dandeenyu filaan naan jeen filaana kan ammoo hunoo seera qabeessaan isaantu waajjira bulchiinsaatu ittiin waajjira bulchiinsa magaalaatti kan ittiin kan jechuun mana qopheessaati kanaa kannanii seera qabeessaan isiitatti kafalee kaartaanaa baasanii ilmaan jaafi abbaa manaa yaadu nama 8 taaneeti asirra galee irkattummaa jiraachuu jira jechuudha ammaan tan abdii takkan qabuun maaliif yoon deemee iyyadhallee ni tumamu waan ta'eef tumameellee arge karan deemee iyyadhullee hin qabu jireenya golgolaa ittiin jiraachuu jira ammaan tan jechuudha karan deemu dhabee osoo sila karitti deeman jiraate ono dirree gubbaa jiru meeshaan mana kiyya kanarratti yeroo 3 pilaana baasan yeroo 3 alattan dhiisa jechuudha. Karri koo kun asitti hafe kaartaa pilaanii qabu jechuudha. Amma immoo hin ta'uu ofiin goona bayyoo ta'anii yoo barbaadde lafa biyyi guutuu kan quba qabu jechuudha. Hangan tumamutti miila qullaan bulchitu birallee dhaqee jechuudha. Bakkan sadarkaalee adeemsa qabu san keessa darbee dhaqee furmaata meetira 2 saantimeetira 45 alattan dhiisa jechuudha. Karri koo kun asitti hafe kaartaa pilaanii qabu jechuudha. Amma immoo hin ta'uu ofiin goona bayyoo ta'anii yoo barbaadde lafaan qawwee suuqan biyyi guutuu kan quba qabu jechuudha. Hangan tumamutti miila qullaan bulchitu birallee dhaqee jechuudha. Bakkan sadarkaalee adeemsa qabu san keessa darbee dhaqee